boqqolloo ilaaladha gahee moo hin gahee yoo gahee nan cabsa jechuudha. Na wajjin ta'a. Argaa jirtu argaa yoo jiraattan ana akkatti muraan illee hin beeku dhugaa jalqabaaf hin muree jalqaba naante kana qood booda sitti agarsiisa muni massaatu iyyuu jedhe
dhugaarraan ilaaluu ka'e. Nyaatan ilaale. Kanas ilaala. Kanas harotiin kun mana buuse. Iddootti xabbabeet sirriitti iyyuu hin guddanne lafa keessa akka itti kotkotamu minaamu nu rakkiseeyyuu. Iddum tokkoon buqqise kamatti walirraan sissine iddoon dhabee waan ta'eef akkasuma taa'e siniin jedha. Kana fakkaata. Kana ka hojjechuun kana oo harkaan hojjetattan hin fiddu. Kana bara. Okay. Reefu sirriitti maraa jira. Sirriitti jechuudha. Reefu. Waa sirriitti agarsiisa akka inni maraa jiru achi fuudhee jechuudha. Kana simbirroo qamalee nyaachaa jira. Nufti qamaleen isaas. Iski amma bakka inni buusee jira. Harki koo dhoqqee dhagaa. Wow, mashallah, wow. ستامر. Lali ምርጥ የሚጤዱጋ ምርጥ የሆነች ምርጥ ይውትማ ይውት ፉል ኪታኔ ኮነሞ አንተ ይራኛተ ግን ፉል ኡቢ ከተጫብሰቱ ይወዳ kanatti cabsatu yoo dhaabda kana bara hojjadha dili akkasi garuu chaanaala koof adara jenna ijoollee warri YouTube hojjetani adara siniin jedhu garuu adaraan waan dirqamaati miti dirqama jedhama siniin dirqamsiisu. Anyways, channel ko fara warri taatani seenaati subscribe godha waan diimtuu sana tuqa yeroo shi tuqaan bilbilli sadanii sitti dhufte shi gurraati tuqa yeroo hundumaa viidiyoon akkasin bira ga'u warri nafaana taatan na jajjabeessaa yaada gaarii na barreessaa itti fufi jechaa jirtan immoo galatoomaa galanni keessan guddaadha sumaani. Videoon ko yoo isinitti tole ammas like share gochuun dagatina ijoollee biraatiifis yaada gaarii qaba jedhan isiniif share godha waanta jiru kanaaf yoommoo isinitti tolle karaa isinitti toluun akkasiin karaa kanaan jechuun isin danda'ama yaada keessan immoo gaafii yoo qabaattan yaada yoo qabaattan komentii jalatti barreessaa isiniin jedha yaada keessan fudhadhee guyyaa tokko immoo yaada keessan irratti gaafii keessan irratti wanta jiru isiniif waliin naasofnaan isiniin jedha egaa wanta hojjettan akkanatti cabsattanii nyaattu hojjedha yoo isin achi hojjettan ana isin hojjedhu akkasiin isiniin jedha. Anyways hundaafuu dhugaa ijoolleen baay'een isin dinqisiifadha waaqa komentii jalatti ta'ee seentanii
yaada baay'ee gaarii baay'ee namatti tolu jechuun akka hojjettan isin godha wanta tokko. Akka itti fuftanii fuulduratti deemtan isin godha. Yeroo akkasitti naa barreessitan akkan edaa yaada gaarii qaba. Yaada gaarii namni tokko lama narraa fudhachaa jira. Ogummaa gaarii isa jedhutu natti dhagahama. Baay'ee noo ilaaluu baate baay'ee noo maamila koo ta'uu baattan warri ilaalan warri yaada naa kennan ga'u. Akkasiin isiniin jedha. Viidiyoo isinitti dheeresse akkamitti akka maraa jiru immoo isinittan agarsiisa. Ana faana ta'a. Laayik gochuun dagatina. Akkuma argaa jirtani ilaala. Akkasitti jira. Kun ammayyuu ganaadha garuu baay'ee bareeduu jira. Kunis argaa jirtu. Kun baay'ee tokko namatti tola dhuga. Nah, akkasii kuni ganaadha. Baay'ee ganaadha inni. Baay'ee tokko ganaadha. Iyyuu qaba mandinno dakkela deebisee godhatee ijoollee waan qabu. Baay'ee tokko. Nama cannaqa ishii dhugaa. Dafee ta'intinii jedha. Inni akkas maraa jira kun argaa jirtu. Hundi isaa ta'u. Akkasiin maraa jira. Argitan? Sana jedhee maraa jira. Kottaa fudhadhaa asii. Argaa jirtu. Natti fakkaata. Asiinis kana yoo baraan isinitti agarsiise iddoo tokko jira baay'eetti argitanii. Kunis isuma garuu kun shunkurtiidha. Meera ishiin mul'atti. Shunkurtiidha. Kanan isiniin jedha hundaafuu na jajjabeessaa na wajjin ta'a. Buqqisee qaba. Akkasiin isiniin jedha. Bye.